عليه ترانا دباسون كرورة هجي بركنا ملكان نان تمروف جما جم راوي هجي هنگا أما جج فمه بلشين سمجالا شاشة من تانك نالي ترانا دباسوف راوي هجي مسوما كوري دراسة سابي غليفي هجي الرأول ما بلانيك هنگا أما قرتمون كلتين هجي تانو كاميرا تانان كنتيما بلشين سمجالا شاشة من أبو أول حسن جبيتشو هجي مسوما كوري درافي سابي غلي بركنا هرچاتي ملي أكرا وتموفي بلانيك سونا لفق أبسيسوف كندومنان hojjetamaa jiraachuu himan gamaggamni kunis raawii hojii kana xiinxaluun madda rakkoo adda baasuun galtee hojii taasifachuuf fudhattoonni hojicha sadarkaan jiran hawaasa cimsu xiyyeeffannoo addaatiin akka tumsan hubachiisaniiru. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee gama isaaniitiin ergaa dabarsaniin qaawwa hojii qorannaa kanaan adda baan irratti xiyyeeffachuun karoora galii bara kanaas ta'ee hojii misooma koriidarii fi hojii irra oolmaa pilaanii qee milkaa'inaan xumuruuf koreewwan sadarkaan ijaaramanis ta'e ogeeyyii fi hooggansi kutannoon hojjechuu akka qabu dhaamanii magaalichatti nageenyaa fi tasgabbii jiru cimsuun misooma daandii hundaan eegalame itti fufsiisuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhame. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dhimma nageenyaa fi sochii misooma magaalichaa irratti abbootii amantaa waliin mari'ate. Marichaan abbootii amantaa nageenya magaalichaatti mirkanaa'e itti fufsiisuuf abbummaan gahee ofii akka baatan ibsamuun dhimma misooma koriidarii fi hojii irra oolmaa pilaanii qee gumaacha buusaa gonofaa irratti bal'inaan mari'atamuun hundi gahee ofii akka baatan kallattiin kaa'ameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Waarisoo Waayisoo Waari'oo ergaa dabarsaniin milkaa'ina misooma koriidariis ta'ee hojii irra oolmaa pilaanii qee hirmaannaa gumaacha buusaa gonofaa jabeessuu fi nageenya magaalichaatti mirkanaa'e itti fufsiisuuf abbootiin amantaa dammaqinaan hirmaannaa uummataa cimsuun hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa obbo Amboo Juullaa misoomni koriidarii magaalichatti hojjetamaa jiru fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ta'uu ibsuun hawaasni magaalaa qabeenya isaa ta'uu hubatee nageenya ofii eeggataa misooma kanaaf akka tumsu dhaamaniiru. Meessa siviilii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ji'oottan saglan darbanitti taateewwan hawaasummaa garaagaraa 56 ol galmeesse. Ejeensichi gamaagama raawwii hojii kurmaana sadaffaa bara 2018 aanaalee magaalichaa hirmaachisuun gaggeesseera. Gamaagama kanaanis hojiileen ji'oottan saglan darbanii raawwatamaa turan dhiyaachuun hanqinnaa fi cimina jiru irratti mariin taasifameera. Itti gaafatamaan ejeensii galmeessa siviilii magaalaa Shaashamannee obbo Mi'eessoo Waayyuu akka jedhanitti ji'oottan saglan darbanitti ejeensichi taateewwan bu'uuraa hawaasummaa kanneen akka dhalootaa, du'a, gaa'ela, hiikkaa gaa'elaa guddifachaa irratti hojjetaa jiruun taateewwan 56 ol galmeessuu himaniiru. Hojiilee hanga kurmaana sadaffaa kanatti raawwatameen karoora waggaa 100 oliin kan raawwatan ta'uu kaasuun milkaa'ina hojii kanaatiifis hubannoo hawaasaa cimsuu manneen marii galmeessa siviilii fi seektaroota qindoominaa kan akka waajjira fayyaa, barnoota, manneen murtii fi kanneen biroo waliin qindoominaan hojjechuu fi siistama misoometti fayyadamuun tajaajila hawaasaa dhaqqabamaa fi si'ataa gochuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuus eeraniiru. Milkaa'ina hojiitiifis galmeessa waloo dhaabbilee fayyaa mootummaa irrattis karaa idileen hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Taateewwan hawaasummaa kunneen hawaasa keessatti kan raawwataman ta'uu fi hawaasni kennas kanuma hubachuun fayyadamummaa isaanii gama kanaan jiru akka mirkanaa'u sirnaan taateewwan galmeessuu akka qabanis dhaamaniiru. Piroojeektiin maddisiisaa anniisaa qilleensaa Asallaa misooma naannawichaa saffisiisuuf dandeettii guddaa uuma obbo Shimallis Abdiisaa. Piroojeektiin maddisiisaa anniisaa qilleensaa Asallaa misooma naannawichaa saffisiisuuf dandeettii guddaa uuma jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Obbo Shimallis Abdiisaan haasawaa eebba piroojeektichaa irratti taasisaniin mootummaan jijjiiramaa hojiilee misoomaa jireenya lammiilee bu'uurarraa fooyyessan hojjechaa turuu yaadachiisan. Godinni Arsiis godinaalee naannawichaa dandeettii misoomuu olaanaa qaban keessaa tokko ta'uu kaasanii naannawichatti hojiileen misoomaa bal'aan hojjetamuu dubbataniiru. Qonnaan bultoonni godinichaa inisheetiiviiwwan haaraa ariitiin hojiitti jijjiiruun sadarkaa warreen kaaniif muuxannoo qooduurra waan gaaniif galateeffamuu qabu jedhan. Mootummaan naannichaa bu'uuraalee misooma naannichaa ariifachiisan diriirsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa akka tures yaadachiisaniiru. Keessumaa walga'iinsaa fi uwwisa daandii guddisuuf ijaarsa daandiiwwan buleeyyii xumuruu irra darbee daandiiwwan wal qunnamsiiftuu haaraa ijaaruu dubbatani. Damee fayyaanis hospitaalonni hedduun ijaaramuun gara hojiitti galuu kaasanii ijaarsi piroojeektii bishaan dhugaatii fi bu'uuraalee misoomaa jallisii hojjetamuu eerani. Hojiileen jireenya uummataa jijjiiruuf dandeessisan kunneen cimanii kan itti fufan ta'uu fi milkaa'ina kanaaf
hooggansi hundi kutannoon hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Addisiisni anniisaa qilleensaa Asallaa guyyaa har'aa eebbifames misooma naannawichaa saffisiisuuf dandeettii guddaa kan uumu ta'uu ibsuu isaanii ENN gabaaseera. Uummanni godinichaa carraa gaarii argatetti fayyadamuun hiyyummaa fi boodetti hafummaa dhabamsiisuu fi tumsuu akka qabus kaasaniiru. Kana malees uummanni qabeenya argate qusachuun gara investimentii ce'uun of jijjiiruu akka qabus hubachiisaniiru. የሳውዲው የልማት ፈንድ ከኢትዮጵያ ጋር አጋርነቱን ለማስቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት አረጋገጠ። የሳውዲ የልማት ፈንድ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን አጋርነት ይበልጥ ለማጠናከር ቁርጠኝነቱን ገለጸ። ዓመታዊ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ የጸደይ ወቅት ስብሰባ በዋሽንግተን ዲሲ ማካሄዱን ቀጥሏል። በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የተመራው የኢትዮጵያ መንግስት ሉክ ከስብሰባው ጎን ለጎን ከሳውዲ የልማት ፈንድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሱልጣን አብዱራህማን አልማርሻድ ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አድርጓል። በስብሰባው ወቅት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያና በሳውዲ የልማት ፈንድ መካከል ያለውን ጠንካራና እያደገ የመጣ አጋርነት አድንቀዋል። ሚኒስትሩ የመንግስትን ቀጣይ የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ በአጽንኦት ያነሱ ሲሆን ቀጣይነት ያለው የፋይናንስ ድጋፍ የሚሹ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የኢንቨስትመንት ዘርፎችም አብራርተዋል። ለቢሾፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሊቀርብ የሚችል የፋይናንስን እንዲሁም የኢኮኖሚ እድገትና ቀጠናዊ ትስስርን ለመደገፍ የሚያደርገውን የመንገድ ትስስር ማስፋፊያን ያካተቱ ሀሳቦች በውይይቱ ላይ ተነስተዋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ቅድሚያ ለምትሰጣቸው የልማት ጉዳዮች ስኬታማነት ቀጣይነት ያለው ትብብር ወሳኝ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ገልጾ ሱልጣኑ አብዱራህማን አልማርሻድ በበኩላቸው የሳውዲ የልማት ፈንድ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን አጋርነት ለማጠናከር ቁርጠኛ ነው ሲሉ ተናግሯል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ቁልፍ የሆኑ የኢትዮጵያ የልማት ኢኒሼቲቮች ለመደገፍ ትብብሩን ይበልጥ ለማጠናከር ዝግጁ እንደሆነ መግለጻቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር ለኤኤምኤን ላከው መረጃ አመላክቷል። ኦቦ አህመድ ሺዴን ሆጂ ራወቺሳ ኦላና ፈንዲ ሚሶማ ሳውዲ አረቢያ ወሊን መሪያተን ሚኒስትር ማለቃ ኦቦ አህመድ ሺዴን ሆጂ ራወቺሳ ኦላና ፈንዲ ሚሶማ ሳውዲ አረቢያ ሱልጣን አብዱራህማን አልማርሻድ ወሊን ተኒሩ ቃሙሌን ለሜን ወልጋይ ባንኪ አዱኛ ፊ ዳበተ ማለቃ አይድል አዱኛ ዋሽንግተንቲ ገገፈማ ጅሩን ጭነቲ መሪያተኒሩ ኦቦ አህመድ ሺዴን ወይተ ከና አጀንዳ ዲነግዴ ጎሮ ፊ ደሚወን ኢንቨስትመንቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዱርሰ kennuuf irratti ibsa kennaniiru. Michummaan biyyoota lameenii guddachaa dhufuu eeranii deeggarsi faayinaansii cimee akka itti fufuuf fedhiin jiraachuu kaasaniiru. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa bishooftuu fi tattaaffii bu'uraalee misoomaa daandii guddisuuf taasifamu haala deeggaruun danda'amu irratti mari'ataniiru. Sultaan Abdurrahmaan Almarshaad gama isaaniin fandiin misoomaa Saawudi Arabiyaa michummaa Itoophiyaa waliin qabu cimsuu fi kutannoo qabaachuu mirkaneessaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan irratti gufuu seeraa jabaan isa mudatee jira. Tiraamp guyyoota 13 keessatti yoo waraana hin dhaabu ta'e aangoo isaa dhabuu danda'a. Akka seerri Ameerikaa bara 1973 War Power Resolution jedhutti pirezidaantiin tokko hayyama mana marii koongiresii malee humna waraanaa yoo bobbaase guyyaa 60 keessatti waraana san xumuree loltoota baasuu qaba. Tiraamp hayyama mana marii koongiresii malee waraanaa kana waan eegaleef yeroon inni loltoota Ameerikaa naannoo sana baasuu qabu dhiyaachaa jira. Waraanni Iraan kan jalqabe 28,2026 yoo ta'u har'a April 15 2026 waan ta'eef guyyaa 47ffaa irratti argama. Tiraamp guyyoota 13 qofatu isa hafeera. Kun immoo pirezidaantichi dhiphuu biyya keessaa fi dhiibbaa dippiloomaasii biyya alaarraa dhufeen gara marii xumuraatti akka dhiibu taasiseera. Manni marii Ameerikaa sa'aatii 48 booda walgahii aangoo Doonaald Tiraamp daangessu ni taasisa. Doonaald Tiraamp yoo sababa amansiisaa dhiyeesse loltoota Ameerikaa naannoo sanaa baasuuf yeroo dabalataa guyyoota 30 kennamuufii danda'a. Kanaan alatti kana booda mana marii malee Tiraamp waraana kana itti fufuu hin danda'u. Tiraamp yoo guyyoota 13 kana keessatti waraana xumuree waliigaltee irra hin gahin mana marii Ameerikaa wajjin walitti bu'insa seeraa cimaa keessa gala. Kun immoo
aangorraa buusuu dabalatee balaa siyaasaa itti fida. Doonaald Tiraamp utuu hin qabatin dura nama nagahaa peacemaker ofiin jechaa fi waraana addunyaa sadaffaanan oolcha jedhee waadaa galee erga aangootti dhufe booda haalli amma uumame waadaa isaa kanaan kan wal faallessu ta'ee argameera. Tiraamp duula filannoo isaa irratti hooggansa koo jalatti waraanni haaromni hin dhalatu. Waraana kanaan dura jirus nan dhaabsisa jedhee waadaa galee ture. Keessattuu dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irratti osoo an aangoo qabaadhe waraanni kun hin eegalu ture. Ammas yoon aangoo qabadhe waraana kana guyyaa tokko keessatti nan dhaaba jechuun isaa ni yaadatama. Garuu amma waraana haaraa Iraan irratti eegalee jira. Waraanni Iraan kun waadaa Tiraamp uummata Ameerikaaf seenee ture kan faallessuudha. Kunis deeggarsa mana marii Ameerikaa isa dhabsiisaa jira. Bulchiinsi Tiraamp Iraan guyyoota 30 keessatti harka kennatti jedhee tilmaamee uummataaf waraana gabaabaa waadaa galee ture. Garuu waraanni kun babal'achaa dhufuun isaa nageenya giddugala bahaa hunda balaa irra buusee jira. Gatiin boba'aa addunyaa irratti dabaluun isaa fi baasiin waraanaa ol ka'uun waadaa Tiraamp dinagdee Ameerikaa nan eega jedhu kuffisee jira. Pirezidaanti Tiraamp sa'aatii dhumaa keessa jira. Guyyoonni 13 hafan kun Tiraamp waliigaltee Iraan wajjin mallatteessee nagaa fidamu seera biyya isaa cabsee waraana irratti itti fuufa kan jedhu murteessaadha. Mariin nageenyaa irra deebiin magaalaa Islaamabaad guyyoota 2 booda gaggeeffamu nageenya waaraa sustainable peace fiduu danda'a jedhamee abdiin irra jira. Sababni isaas waraanni kun biyyoota lamaan qofa miti. Addunyaa guutuu gubaa jira. Dhiibbaan biyyoota addunyaa dabaleera. Chaayinaa fi Raashiyaanis marii nagaa US fi Iraan gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuu fi fedhii akka qaban ibsaa jiru. Kun immoo waliigaltee kana akka milkaa'u carraa kenna.